Poolisiin magaalaa Finfinnee nama dhuunfaa gocha safuu fi aadaa hawaasaa cabse dalagee to'annoo jala oolchuusaa ibsee jira. Poolisiin magaalaa Finfinnee fuula Feesbuukii isaa irratti akka beeksisetti nama dhuunfaa gochoota aadaa, amantii fi duudhaa Itoophiyaanotaaf haalleessan hedduu miidiyaa hawaasaa irratti maxxansaa ture to'annoo jala oolchuu fi qorataa jiraachuusaa beeksisee jira. Namni kun Miliyoon Dirribaa jedhamee kan waamamu yoo ta'u, gocha safuu suuraa fi viidiyoon inni dalagaa tureen kutaaleen hawaasaa hedduun viidiyoo miidiyaalee hawaasaa adda addaa irratti maxxanfamaniin yaaddoo isaanii akka ibsatan taasisee jira. Poolisiin akka jedhetti komii namoota dhuunfaa kaasan bira darbee gocha xuraa'aa yookaan safuu hawaasichi qabu faalleessu raawwachuun yakka ta'uu seerri yakkaa Itoophiyaa kaa'ee jiraachuu eeree jira. Poolisiin magaalaa Finfinnees namni dhuunfaa kun hojii seeraan alaa raawwatee fi viidiyoo inni gadhiise kan gocha xuraa'aa keessattuu gocha safuu badaa kabaja dubartootaa miidhuu daandii irratti raawwachuu isaatiin to'annoo jala oolfamee qoratamaa akka jiru beeksisee jira. Poolisiin magaalaa Finfinnee suuraaleen miidiyaa hawaasaa irratti maxxanfaman tokko tokko kan hin mallee fi kan karaarraa maqee ta'aa akka jiran namoota dhuunfaa suura socho'aa seeraan alaa maxxansan irratti tarkaanfii seeraa fudhachuu akka itti fufus beeksisee jira.